Fageenya irraa gaafa dhufu yoo argite. Maal fakkaata kuni? Riri. Dhuftee? Ayyaa. Jirtu? Jirra akkam? Akkam? Nuti har'a kilaasii seennu maal jettee manaa baate? Ishee yaade. Ati ammayyuu mucattii sana yaaduun dhiisne miti? Maal dhiisa jetteeti ammayyuu kunoo ishee ma yaadaa jira bara. Akkamitti barte? Isumayyuu anoo yaada tokkoon qabu. Yaada maali? Ka'ee deemee afaan araadaatiin itti himee jaalalaan qopheessuu laan jedhu. Maaliif kan Afgaanistaaniin itti naasoftu? Isa hin danda'u. Isheen beekti moo? Lakkeetti dhiisi waama sirriidha jettuun dhaqeettaa se'i. Ani yaada tokkoon qaba. Sirba jaamboo jootee mimmaan jaalalaa isa jedhu sirbiif. Takkaa maan jaalalaa si bu'aa bu'aa sirbi. Boo'ee. Itti boossee fi gaarii. Tole. Fili. Mimmaan jaalalaa jedhee isa booda kunoo narra iyyaa jedhattaani. Yeroo sicha bo'uu qabdi. tole. Wayyoo. Inni dhumaa inni taanoo. Kunumtiyyuu gaadha jedhe amma deemi. Kanuma jedhii sirbiif. Jedhide. Maal hin qabne waan kuni? Baay'ee nama ajaa'iba dhugu. Lakki har'aan seenu nan ta'aaf haala gaariirra jiru. Kanaaf barumseera. Akkami qormaata dubbisaa jirtaati? Dubbisaan jiratti qophaa'an jira. Atoo akkam? Isitti himan haala gaariirra jiru. Kanaafuu dubbisaan jira. Lubbuu ko. Maali? Ani waan baay'een siif godhe. Tole yoomimmoo? Yeroo darbe ati qarshiin qabu hiriyaa kennitu jettu dhaga'een ana dhaqan qarshicha siif kenna. Har'a qarshii taaksiif ta'u qabadheen jiru. Siif kennameera? Lakki anaafis naaf hin kennamne qarshii tokkollee qabadheen jiru. Tole rakkoon qabu. Suuta jedheen deema. Haa ta'u. Yeroo darbe mana fincaanii yeroo seentu kan sooftii balbala jalaan siif darbate ana dhufe. Maal? Sooftii maali? Isa hoo maqaa isaan beeku. Qarshii 10 niin bite. Yeroo biraa guddaa isaa siif bitee yerootti mana fincaanii seentu balbala jalaan siif darbate. Maal raatu? Garaa keessi dhukkuba moo? Ani raatuu miti. Ani qaxaleedha. Hiriyoonni koos gowwaa qaxalee jedhanii na waamu. Fooyyeessuu isaaniiti moo? Isa garaa keessi dhukkuba jettee yeroonni iyyuu dhageesseeti. Mimmaan jaalalaa. Nan dhufa lubbuu ko deebi'een dhufa. Nagaa miti moo? Gowwaa wayii fakkaata. Maal gati? Jaalalli fi barnoonni akkamii walii wajjin si deemaa jira? Gaarii. Kaleessa akkamidha giiftii kee bira deemtee turte miti? Eeyyee. Jaalalli galuufiin oollee kolfaa turte. Garuu maal? Wal arginee waliin haasofne siin jettee? Lakki. Maalidha ree? Raatuu naan jedhu. Ani raatuun ittiin jedhu. Ani qaxaleedhaan ittiin jedhu. Kan inni ittiin beekamus kan hiriyoonni koo ittiin na waamanis gowwaa qaxaleedha jedheen jechoota jaalalaatiin itti himu. Qaxalee koo. Waaw ajaa'ibadha. Haala kanaan shamarran mooraa sana keessaa hundumaa isaanii hojiin keenya oolu jechuudha. Akkasii galu. Riri, Akkam?
Maalsi wayyasii fi. Kana jettu. Gara kutaa deemuuf jennee dhaabbannee asaallee. Baay'een ishee yaade. Xalayaa barreessee fi ture garuu naan deebi'u. Xalayaa maalaa jiru? Walaloo. Mee walalicha nuuf jedhu. Onneen koo si jaallatee, lubbuun koo si jaallatee, adaraa kee na hubadhu, akkan si jaalladhe, si jaalladheeraa, I love you. Ajaa'iba kun. Ani immoo yaada tokkoon qaba. Maal? Shamarroonni jechuudha. Gaafa rukutaman ni jaallatu jedhama. Fiilmii irratti hin argine? Argeera. Callisee madeemeree bure. Lakki akkasiis miti xiqqeessite. Akka isheen hin miidhamnetti kaballaa tokko, itichoo tokko, booksii tokko gaadha. Gaa'e. Jedhi hamma dale. Deem. Jadi deemuun qaba boru ganamaa wal argina. Yeroodhaan kottu. Yeroodhaan wal argina. Sin barbaada tokko. Maaltu? Sin barbaada. Qophaa'e. Maalitti? Maatii fayyaan qabdu kaimi. Maatii fayyaan qabdu maaliif ishii Si jaalladha. si jira? Ani si jaalladha. Maatii akka fayyaan qabdu. Fiilee. Maatii saniitu si jira? Maal taate? Nan daddabe. Gowwaa qaxaleenyitu si mufachiise. Dhugumadhaan maal taate irra takkaayyuu naasofnee himu. Walaloo isiniif jedhu. Tole jedhi. Kan koollee kan kootii, kan giiftiitu na raajee, sin jaalladha jettee kaballaan na dhungatte. Maal? Maal jechaa jirta si dhukkubamu? Amma akka isheen akkamitti akka isheen natti heerumtuun akkan itti gaafadhu yaadaa jira. Mucattii sana fakkaattu. Lakki kun sobadha ta'uu hin danda'u. Lakki soba miti. Kaleessa yeroon kabalaa rukutaa dhiitaa sin jaalladha ittiin jedhu. Isheenis sin jaalladha jettee na kabaltee sokkita. Giiftiin keessi dhufaa jirti kun. Ani keessaa qabu kottu hin deemna. Antu fudhaa. Isin garuu namoota akkamiiti? Maaliif mucaa waan hin taane keessa galchitu? Maal goon? Maaliif miira isaa jeettu? Lapheen isaa qulqulluudha. Laphee isaa qulqulluu kana dhiisaa. Eenyummaa keessan dhokataatiin laphee isaa hin gurraachisina. Giiftii sirriidha. Isan si rukutee natti gadditeetta. Lakki abbaa koo ati akka ergamaati. Hammeenyatu si golge malee ati taasuma hamaan dalagdu. Dhugaa? Dhugaa. Dhugaadhaati sirriidha. Kolfaaf jennee wanta gooneedha malee wanta itti yaadnee goonee miti. Hiriyaa keenya baay'ee jaallannu nuti. Eeyyee tolaan akka gugeeti. Gaarummaa isaa kanaaf kan isa jaallannu. Haga yoonaatti kan waliin turreefis kanaafidha. Ani isinin jaalladha. Isin garuu nan jaallattan turtan. Rakkoon qabu. Abbaan koo namootarraa waan lama barattanaan jedhe. Innis jibbaaf jaalala. Garuu jibba dhiisiiti jaalala baradhu naan jedhee ture. Sirrii kee jette guyyaa hamaan nama gaarii immoo namni gaarii immoo guyyaa gaarii garuu akka keetti bakka tokkotti akka kana nama gaarii ta'uun baay'ee carroomuudha waan hundaafuu dhiifama tole. Yoo nama kompiitara kootti bishaan naqxee faayila jiruuf hin jirre balleessiteetta ta'a. Asi faana iyyuun iyyuu mataa na dhukkubseera. Lakki akkasuma goone bishaan itti naqne qulqulleessaan ture. Kana caala akkamitti balleessuu barbaadde? Yoon dogoggore dhiifama. Ijaan fuunee nana.
Wanti sirraa eegamu manicha qulqulleessuudha. Lafa akkatti qulqulleessuuf malee kompiitara akka tuttuqtuuf immoo namni si ajaaju hin jiru. Daqiiqaa akkuma bartetti hoogganaa keetiif waan dadhabuu fi qabdu dadhabiiti. Sadarkaa kee ol guddifadhu. Maal sin argina sitti fakkaate? Waaqayyoon sodaadhu akkasiin jedhin maaloo. Aayitii baradheera. Kanaaf isaan ilaalanii anaan naqa caru jettee yaadda taanaan garuu tasumaayyuu hin dogoggoriin. Kun bakka nuuf maludha. Maal akka jechaa jirtu beektaa? Maal akka jechaa jiru sirriittan beeka. Waan hundumaayyuu hanga ati beektuun beeka bara. Waan ati hoogganaa kee wajjin goote waan hin beekne sitti fakkaata? Kana hunduma isaa seeraan ati. Homaa sitti arguun barbaadu. Amma narraa bahe. Bagana gaafatan. Bagana gaafatan. Egaa guyyaa kaleessaa sa'a booda xalayaa dabalii miindaa jedhu isiniif kennee ture. Garuu fuula keessan yeroo ilaalu akkasumas komii dudduubaan dhufu tokko tokko gaafa ilaalu gaaffii waan qabda wayiitu natti mul'ate. Maaliif walii keessanitti haasoftu? Gaaffii yoo qabaattan kallattiidhumaan anaan haasofsiisuu hin dandeessanii? Maaliidhaan isin dudduuba deemtanii haasoftan? Kanaaf iyyuu guyyaa irraa gaaffii keessan akkasiin gaafattaniifidha kanaan walgahii kana qopheesse jechuudha. Yaada keessan sodaa tokko malee ifaaf bilisaan akkanaa wajjin haasoftan hin barbaadaa jechuudha. Maaltu isinitti hin tolle, maaltu isin hin taane, maaltu garaa isin hin geenye, maaltu fedhii keessan miti. Ifaaf bilisaan natti haasa'uu dandeessu jechuudha. Ani gaaffii hin qaba. Tolee na gaafate. Wanti isinitti hin tolle maaltu jira yeroo jettu wanti nuti waan nuuf guute fakkaata. Garuu dabalii miindaa keenya kan qulqulleessitu tokko gadidha. Nutis ganama dhufnee galgala baana hojii irratti dadhabaa oollee ilaalaa oollee. Garuu hanguma qulqulleessitu tokko nuuf dabalamu yeroo dadhabu baay'ee nu gaddisiisa. Gaaffii kee kanumaa? Ammaaf kanumadha. Jalqaba gaaffii kaasuun dura rakkinni koo maalidha jettanii of ilaaluun dirqama keessan ture. Walii galii irratti maal balleesseen miindaan kun naaf dabalame kan jedhu dirqama keessan ta'uu qaba ture. Maal godhe hojii akkamii hojjedhe maal balleessee walii galii irratti kanaaf iyyuu dudduubatti deebitanii waa'ee keessan ilaaluu qabdu turtanii jechuudha naan gaaffii kana gaafachuu dura. Yaada sirrii kaaftee ati. Maali ishee hojjechuu dadhabnee nuti as keessatti dhaabbata kana keessatti immoo ishee bu'aa buusaan jirru nuti. Isheetu gufuu nuti ta'e qola. Maali sirrii kaaftee. Agamu isin haasofsiisaan jira sii. Walii keessanitti akka isin haasoftaniif miti. Kanan guyyaa irraa asitti isin barbaadeef kallattiidhumaan dhimma qabdan akka anaan haasofsiistaniif. Qulqulleessituu gaafa jettu ofii keetti deebitee otoo of ilaaltee gaarii natti fakkaata. Saya suksesan jura bar. Malu charger tan sinjat. Yo nama komputer ko tibshan nagde file juru finjire balle estate ta. Asifana iyun yumata na dukumse. Lakke akkasuma goone bishaan itti naqne qulqulleessaan ture. Kana caala kamitti balleessu barbaadde? Yoon dogoggore dhiifama. Ijaan fuunee lana. Wanti sirraa eegamu manicha qulqulleessuudha.
lafa akkatti qulqulleessituuf malee kompiitara koo akka tuqtuuf immoo namni si yaadu hin jiru. Dhaqiigaa akkuma bartetti hoogganaa keetiif waan dadhabuu fi qabdu dadhabiiti. Sadarkaa kee ol guddifadhu. Maal sin arginu sitti fakkaate? Waaqayyoon sodaadhu akkasiin jedhu maaloo. Aayitii baradheera. Kanaafuu isaan hin ari'anii anaan naqacaru jettee yaadda taanaan garuu tasumaayyuu hin dogoggoriin. Kun bakka nuuf maludha. Maal akka jechaa jirtu beektaa? Maal akka jechaa jiru sirriittan beeka. Waan hundumaayyuu hanga ati beektuun beeka bara. Waan ati hoogganaa kee wajjin goote waan hin beekne sitti fakkaata? Kana hunduma isaa seeraan ati. Homaa sitti arguun barbaadu. Amma narraa bahe. Xinnoo ishee waaqan sodaattaniisi. Gaafa waa'ee komishinii irratti kaastan xinnoo waaqan sodaattanii. Daballi mindaan kun isin ilaallatee yookiis hojii keessan madaalee otoo hin taane sababii waaqa sodaatte. Komii daballi mindaa irratti kaasuutiin dura hojiin koo maal ture maalan balleesse kan jedhu otoo dursiistanii gaariidha. Kanaafiyyuu ammallee kallattiidhumaan gaaffii qabdan gaafadhaa. Eeyyee gaaffii qaba. Akkuma obboleettiin dubbatte waan tokkotu naan galle anaaf. Ammuma qulqulleessituu tokko dhaabbata kanaaf bu'aa buusaa hin jirru nuti. Maal jechuudha amma? Rakkoo biraatu jira taanaan seeraan nutti himu. Yoommoo kana sababa gootanii nu ariitanii firoota keessaan fiddu ta'e sigaa nutti dandeessu. Ati keessumattuu arraban qaba afaan qaba jettee haasoftaan waa'ee daballi mindaa kanaa. Ati guyyaa meeqadha kanatti dhuftee kompiitara bantee beektu? Guyyaa meeqa yeroodhaan argamtee beektu? Keessumattuu waa'ee isheedhaaf yeroo haasoftu xinnoon isaa lafattu ati. Maal gochaa jirta? Qulqulleessaan jira achumaan immoo kompiitara isaa jira. Akkasii? Eeyyee. Maali durumaan qaqqabaasaa beekta moo akkamitti barte? Eeyyee aayitiin baradhe. Waaw! Baay'ee namatti tola. Kanaafuu yeroo mara kompiitara koo kan banu sii jechuudha. Eeyyee. Haa. Ila waan tokko sitti hima. Kana boodaa jechuudha. Harka keessan xurii kanaanii jechuudha kompiitara kootti akkam. Teessuma kanaa fi lafa kana qofa qulqulleessii waajjira kootiin dhaabbate. Aayitiin barattee maaliif ittiin hojjettu ture? Nama dhibda. Booda immoo kompiitara isaa bannee maalii inni barfatee dhufaa haxee hooganaatti akkas jechuuf. Na dhaggee ammas irra deebi'een sitti maa kompiitara kootti akkam bulu bayinarraa. Bayinarraa! Tole dhiifama. Dafi. Amma gaafa biraa hin qabdan yoo ta'e kallattiidhaan gara hojii keessanitti deebi'aa. Dhiifama tokko. Wanta waan hundumaa hin beeknee fi waan hundumaa hin argine ta'ee akkasinitti mul'anne. Tokkoon hojii keessanii adda baasee beeka. Harka xurii kanaan kompiitara kootti akkam buune teessuma kanaa fi lafa kana qofa qulqulleessitii bayi. Tole? Lammatamma aayitiin barattee maaliifiti hin hojjettu reetti? Aayitii baratte miti? Kana malee kompiitara baradheera. Isaan ari'amanii ani immoo bakka isaanii bu'a jettee yaadda taanaan kun tasumaa siif milkaa'uu hin danda'u. Kana hunduma isaa seeraan ati homaa sitti arguun barbaadu. Amma narraa bahe. Kana booda sa'aatii 2 walakkaa nan dabarsee dhufe gara waajjira kanaan seenu. Akkasumas sa'aatiin itti waajjira kana baatan yookiis hojii kana baatan galgala sa'aatii 11 walakkaa ta'uusaa beekama. Egaa hojii keessan kana booda sirriitti akkasiin sirreessan abdii qaba jechuudha. Akka kanaan dura akkasiin hin goone abdiin qaba. Walii galee?
Simbo? Why you go to college? Simbo, mali dalakan ni Gogo ni. Simbo, nama kan anak berapa kamu? Mungkin English tinggi kan? Bebas. Malah kasih dati awal tadi ni kan? Ano ba yung bugan mo? Tay. Sorry malu aku. One thing di jalan aku dengan tim. Jadi ni tak akan please. Kanan je Simbo. Bisa ni jumpa. Anak ini. Lagi mana mantap? Ani ke semua ada. Ani video itu pak. Ama Siti nyaka ko pesa ni. Boleh di kamu bisa tiba. Wala ka kauji ko. Ibu ayo mana ni yang pasti? Akan lagi Siti nanti bekar ya. Isa tiba itu lawan kau. Orang tu kena gaya ni. Mana kau ada? Baka to ko din sindiri. Ani ro wala gina sinja yang kau nanda. Isa mana ni wala fufiran gande? Lanjut ke sini. Jancu. Mau fadi jirat ini. Politico. Malida. Mantu mami na tinasok to? Maltad. Malida politico mantu mami. Tenyo. Hindi ako na. Isa tibenta. Hindi ako na dyan na ko. Kunin mo? Iya. Kunin mo? Ikaw. Taong dandaw. Mali. Mantu mami. Mali ka sa adirtad. Hindi ako na barkun. Mali suna. Hindi ako na dito. Taong dandaw. Kung sa sumantaw. Bigtali. Ikaw. Hindi ako na sinjarin. Nageso? Ihawak ako. Ikaw. Kanaman dandaw. Naan kita. Waning ko tinagasisa. Skabay politiko. Nanod siya na. Naan kita. Iyo titi walii galtee ani karoora qaba. Maal goon namichi kun jireenya keenya irra qabateedha. Nuti immoo dabaree keenya jireenya isaatti taphachuu qaba. Akkam goone deebisee akka inni jireenya isaa keessatti dogoggora akkasii hojjenneef isa barsiisuu qabna. Maal goonure? Maaliif ati fiddee mana dhuftee? Surraa! 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 Asitti bareedu. Aku sekali melihat dari kau. Mama tadi. Agak majis tadi. Boleh kita nak buat
Damako. Oh. Jirta. Jira. Maal sagalee keen dhabita. Waa'ee fayyummaa keenya yaaddeessee inni isa yaaddaara. Taphatuma malee na taphachiisi gaafa irraa fagaattu natti hin tolu. Xiqqooma ishee yaaddeen waa'ee kee baay'ee na yaaddeessaara. Jitu. Jitu kan yeroo kana balbala rukutu. Ture ani nan bana. Mana obbo Surraa dhamte maal ture? manni yaalaa obbo Surraa mana taa'e akka inni yaalii isaa hordofuuf murteessee ture. Ani immoo akka isa hordofuuf bakka bu'ee. Tole doktor. Baay'ee nama dhufteetti. Maal seeti? Ani akka tu'an tokko walii galla. I think badaa isin kaffalameet fakkaata bakka hojii keessanii amiidhaas. Amma wanta godhe isin jedhe hundumaa gootaa jechuudha. Naaf hin galle. Ani suuraan akka inni deebisee arguufis ta'ee iji isaa deebi'ee akka inni ilaalu barbaadu. Maal? Wanta inni godhe isin jedhe hundumaa goota qarshii amma barbaadu si kaffala. Qoosaa jirta? Fayyummaa irratti qoosaan hin jiru. Naaga lammuu waan isaa dhiise abshaala ta'e jireenya kee jijjiiruu kan danda'u qarshii hojjettee miidhaa waggaa guutuu kan isaan si kaffaluu dandeenye si kaffala. Tole? Ifama obbo Surraa bira na geessuu dandeessaa? Tutti yaadde gaariidha. Isaan biraan natti agaruutti yaade. Surraa doktariin kee dhufteetti. Tole. Obbo Surraa. Akkam jirtu? Akkam. Galata waaqaa. Nagaa. Akkam. Naguma? Jirra galata waaqaa. Akkam? Nagaa. Jabaatanii? Noor. Kami haalli keessan? Ammoo maan jedhu. Maal jettanii? Ammoo maan jedhu. Ifama. Dhiisa maan dhiphatiin ani nan arga. Ani wanta dhaga'u baay'ee natti ulfaatinnaan akka waan bakka hojiitti kufee duddaan miidhamee iji koo jaametti fakkeessaa jira malee iji koo ni arga. Dhugaa keetii? Hin miidhamne iji kee sirriitti ni argaa? Eeyyee dhugaa kooti. Doktoroonni duraan na yaalaa turan sitti namni hoo? Ani homaa dhageenye. Maaliif kun hundi maaliif barbaachise? Maaliif akka barbaachise sittin agarsiisaa kottu. Bareedduu koo waan kana jettee sababiin isaa uffachuu kan baay'isee yaadatu gammachuu. Doktor, Dammaku, akkam taatanii? Nagaa jiru. Yaaltiini? Akkam irra jira haalli fayyaa isaati? Baay'ee haala sodaachisa. Carraan deebi'ee arguu isaatti baay'ee Kana boodee carraan qabachuu. Dammaku akkas hin jedheen. Ni ammaatti akkas hin jedheen. akkas ta'uu qabu. Har'a carraan atiitti argitu baadha jechuun boor deebitiin argitu jechuun jabaachuu qabda gosuudha. Dammaquu tasgabbaa'ee tole akkas hin ta'in. Doktor galatoomi baay'ee. Galatoomaa. Deemtaa Obbo Surraa dhufeenyi isin hubadha. Eshi galatoomi guddaa galatoomi faatu.
Sini ndamma ko. Oh, maal jetti? Eegas dhukkubee kaasee hojiin sun seeraan deemaa jiru beektamti. Jechuun sababa achiin jirree fi hojiin seeraan deemaa jiru. Utuu anaan bakka na buustee immoo hojichi seeraan hin deemee yaada. Oh, yaada gaarii. Anis isa wayyaa ture. Gargaaraan kun haa ta'u waan jiruuf waraqaa dhimma kana wajjin wal qabatu tokko tokko mijeessinaan isa waliin taatanii xumurtanii hojjechuu dandeessa. Yaada gaarii. Waa damma godhu baay'ee natti toleera. Hojiin seeraan waan deemaa hin jirree fi utuun bakka sana bu'ee baay'ee hojiin gaarii ta'ee deemee yaada. Baay'ee natti toleera. Rakkoon qabu. Fayyitee immoo bakka sanatti akka deebitu abdii qaba. Rakkoon qabu damma. Rakkoon qabu. Egaa har'a akkuma beekamu sababa jijjiirraa aangootiif jecha sanaan jiru hundumtuu qophaa'eera waan ta'eef mallatteessinee xumuraa jechaadha dhimma kana. Kanaaf immoo isaan bakka kanatti nu mallatteessanii nu mirkaneessu sirriitti bakka kana. Waan baay'ee namatti toludha. Hanga yaadne olitti xumurameera jechuudha raawwateera. Siifoo ati galatu egaa immoo raawwateera. Suuraa carraa gaarii siif hawwa. Dhaabbaticha akka kan hin fa'u waan nama dandeessine galatu. Hojjetu. Baay'ee waan jirjiraa jirti sitti fakkaata. Maal jechuudha? Sanadis nama mallatteessitan kun hoogganaa seeraa koo wajjin gorsaa seeraa koo wajjin mari'adhee sanada faayidaa tokko hin qabnedha kan isin mallatteessi. Yeroo ammallee natti taphachaa turte jechuudha. Eeyyee. Guyyaa amma kana. Natti taphachuu masitu natti taphate. Garuu amma callisi. Iji koo jaamaa dhalaata jedhe. Callisi siin jedhe. Waraqata isin amma mallatteessitan kana fudhattanii dhaabbatanii iyyaa saamuudhaan mucaa kana wajjin hoogganuuf. Carraa gaarii isiniif hafu waan gaarii hojjettan carraa gaarii dhugaadha. Callisii siin jedhe. Narraa gadi ba'a. Homaa tokko hin barbaadu. Narraa gadi ba'a. Sin arguu hin barbaadu. Ati immoo namichi addaggiinadha. Bakka ni dhaabadhuutti yoon si argi. Si ajjeesee soora kaallaatti si taasisa. Ka'ii baay'ee mana kooti. Suuraa maaloo. Baay'ee narraa deemu. Suuraa. Narraa. Surah, bareedaa dhuma. Surah, akkati na dhagaa jirtu beeka. Tuffii akkamitti osoo na dhageessu kanatti na jalaa callistu. Inni dhimma keeti. Hundumaamuu foolli kun akka jeesiseera. Teekaawwee hojjechiisii naaf fide. Foolli kun sammuu teekaawwee kun. Foolli kun siin jedhu. Gurri kee yaasamu. Suuraa. Sirriitti immoo cheekii godhu. Hoteela intarnaashinaaliidhaa ta'uu qabu. Garuu dammaqu. Iddoo kana waanuma si qajeelchifne anis waan ooftu warri isaa waldaalu. Tarii ni fooftee jiru. Maal jechuudha natti qoosaa jirtaa? Yoo nuti faayee malee wanti hin barbaadu naaf hin gootu jechuudha? Akkas jechuu barbaade osoo hin taane ani maal sitti fakkaata? Ati maal kuma akkanaan jettu hin barbaadu. Kan biraan immoo maal ta'u? Kiisaa fi yeroo darbee akkatti naaf bittu hin barbaadu. Yeroo hojii mana keessaa hojjedhuuf baay'ee na barbaachisa. Yeroo nyaata bilcheessuu burkisaa ija na balleessaa jira waan ta'eef. Poolisii kamta? Riyaan qonnaan kanaan dura waa'ee isaas itti haasaa ture kunoo isadha. Baay'ee nama guddaadha. Nama kabajamaa akkamiseeti.
Malu ya berat. Nanti saya lagi di tengah mana mau di nama lagi. Oh, mana dah? Aku mati. Ada mana ke kanan ke cumi? Baik cerong. Betul? Oh, ini apa? Bukan aku tu beriwan di masuk sini kan? Nada, nada, tapi Dewi. Hello, bro. Aku ada baju. Itu ke bahagia dia. Yalah tu. Saya nak abdam ti. Aku ada baju makanan dua kali dapat. Dubartii akka kiyyaanni waaqarra buufate eessatti arganii fuudhu jetteeti. Dureessi akka keessa akka kana jedha. Ana irra koolaaltee malee keessi koo baay'ee dhumeera. Kabajaaf jaalalli naaf qabu ilaaleensa jaalladhe malee jireenya jaalladhe miti. Waan kana qoosaadhaaf hin jettu taanaan dhugumatti kan jireenya sirriitti siif galeera jechuudha. Keessattiyyuu warreen jaalalatu caala jedhanii jaalala da'uu godhachuudhaan hawwii keessa isaanii hawwii garaa isaaniitiin keessa isaaniitti guddachaa jiraatan jechuudha. Maaloo isaanii dhiisi. Isaan irbaata abjuu nyaachaa jiraatu. Ejjennoo fi iftoomina kee kana baay'ee jaalladhe. Maal qabatoo dubartoonni hundumtuu akka kee kana ta'an. Silaa hundumtiyyuu akka mana mootiitti jiraataa jirtu. Maal godha wal namaaf hin qixxeessu. Akkasumas immoo wal jala nama dabarsa. Namni jireenya isaa keessatti ejjennoo sirrii murteeffachuu hin dandeenye akka nama bishaan keessa dhaabbatee dheebotuuti. Dhugaa dubbachuuf ati dubartii addaati. Mi'a ammatuu ana waliin yaada kee hundisaa hubadheera. Bulfataatu bultee nyaata jedhan waan garaa kee hundaa softee hin xumurin. Waan gadachiitee agoon nyaata. Dhugumatti itoo kaampaanii guddaa tokko hoogganee jedhanii sitti kennanii akkam gootee akka hooggattu yaada kee kana raawwachuun nama rakkisu. Maal godha jetteeti inni akka kee kanatti yaadu. Haguma ba'ee ol seenu wantoota goggee irratti argu uffataa fi abaaboo bitee mana keessa guutu. Nanti, nunggu dah. Nada. Aduh ada itu. Tahu. Nyatu nak. Jodinnya. Jadi ada apa? Surraako amma har'aatti jaamummaa jaalalaatiin sitti cancalameen jireenyaan jijjiiramne akka jannata abjuus waliin garbuumee eegaa jiraadhe. Garuu amma jaalalan keessa kooti siif qabu akka waraqaa bubbeen fuudheetti keessa kootii baasee gatee. Ani lafa garaan koo barbaadu bakka dheebuu isaa dhuunfadhee yaadaa ture sana deemee nan barbaadeen simboorraa nagaatti. Maaliif nama yoona barfattee ganama damchi beera jedhee kan siif bilbile. Konkolaataa kiyyatu garaajii tureeti. Aga achii hojjetamee dhufuutti jedhee kana. Dhiifama. Ati amma osoo namichi nu guddina si deemu qabna. Korojoo kee qabattee dhuftee? Darbi, darbi. Surraa
Asitti maaltu godhamaa jira? Naaf hin galle lama taatalee lolatti qoosaa jirtu? Suuraa dhimma cimaa kan si barbaadan maal ture? Waa'ee si haalli baay'ee natti ulfaachaa jira. Mataa koo sammuu koo amma manatti galuu nama jibbisiise. Manatti galuu nama nuffisiise bakka nuffisiise. Sababiin isaa yeroo mana galu kana biti, kana dhiise, kana fidi, kana hin fidin yeroo hundumaa waan isheen garuu kanaaf miirri isheen naaf qabu kan jaalalaa haa ta'u qabeenya koo barbaaddee dhiyaatu waan hin beeku qabu. Kanaaf iyyuu waliin bareedee tariitii waan ta'eef qorran geenyaadhaan kan agarsiisu bara. Waan salphaadha. Ati yaada kootti walii galte taanaan furmaata tokko argina. Yaada koo qofti walii galte. Mee akka bu'e fanni sinaan jedhamanii waan ati naan jette kamiyyuu kana waan baay'ee salphaadha. Ati yaada kootti walii gali malee haala salphaa fuudhata. Alayyaa tokko kanaan jireenya kee keessaa na baasite jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee. Erga wal arginee yeroo dheeraa ta'eera. Maaliif akka kanatti baddan garuu? Buruuko maaliif baddeeti? Maal hojjechaa jirta? Wanti haaraan maaltu jira? Wanti haaraamtu hin jiru. Garuu hojii wayii eegaleera. Namatti tola. Eessatti maal jalqabde? Asuma naannoo mana keenyaatti kaaffee banameetu jira. Achi maanaajara ta'een hojjedha. Kaaffee keessa hojii humna hojjechaa oolta jechuudha? Sanumaayyuu guyyaa guutuu namaaf ergamaa oolta? Yoo namatti hafee wayii. Sirriidha sallee hojichi ni ulfaata. Garuu immoo jiraachuuf akkasumas maatii kiyya deeggaruuf dirqama hojjechuu waan hin qabuuf. Hojii koo ati maaliif badde? Anis hojii xiqqoo tokko eegaleera. Mana maxxansa kitaabaa baneera. Fakkeenyaaf amma maxxansi kun kan kooti. Magaalaa kana keessa hojii akkasii kan hojjetu nama baay'ee akka ta'e garuu beektaa? Ani hojiidha jedhee kana ni eegalu. Yoo ni eegalees immoo nan dhiisa. Mee waa'ee kee nutti himi. Atoo maal hojjechaa jirta? Jireenya bareedaa ta'e akkati jiraachaa jirtu shakkii tokko illee hin qabu. Ani hojiidha jedhee waan tokko iyyuu harkaan hin qabu. Ani nama jabaatanii hojjechuutti amantu osoo hin taane nama gamna ta'utti amantudha. Akkasumas immoo yeroo kootti sirriitti itti fayyadama. Amma inumaayyuu abbaa qabeenyaa tokko faana jaalala eegaleera. Maal? Dhugaa moo? Eeyyee. Kiraa mana kanaas sasiif kaffala jechuudha kaa? Lakki kireeffadhee miti manichi kan isaati. Inumaayyuu galgala yeroon baay'ee isa gammachiisu bakka namni hin jirretti natti heerumtaa jedhee na gaafate. Anis tole hin jedheen. Kana jechuun immoo qabeenyi isaa walakkaatti kan koo ta'a jechuudha. Dhugaa baay'een siif gammade. Beeka bareedduu koo. Ani immoo akkamitti akkasiin abbaa qabeenyaa argachuu dandeessanii fi akkamitti akkasiin kiyyeessitan isiniin barsiisa. Sana booda atis hojii keessa kaaffee jettu kana ati immoo hojii keessa bu'aa hin qabne ni dhiistu. Akkasidha miti? Dhugaa osoo ta'e baay'een jaalladha. Jireenya qananii jiraachuu baay'ee nawwa. Sirrii kee jette. Jireenya akkasii baay'ee namatti tola. Garuu immoo qabeenya namaa irratti akkas gochuun xiqqoon ulfaatu? Hojii dammaqoo. Akka yeroo ta'e malee amma dhugaa dubbachuu fi jireenya qananii osoo hin jiraatiin eenyutu waa'ee sirrii fi waa'ee dogoggoraa yaada jetteeti? Dammaqoo maali yeroodhaan maaliif deebitee si dhukkubee moo? Lakkina dhukkubee miti bareedduu koo. Walga'ii marsaa jalqaba dhume jennaan hanganni marsaa lammataa eegaluutti tajaajilaachuu barbaadee dhufe. Lakkana Dhirta miti? Riyyuu tokkodha. Akkam? Akkam nagaa keessanii? Kitaaba kana eenyuuf fide? Kitaaban yeroo dheeraatiif barbaadaa ture miti kitaabni kun? Maxxansa kun. Waan ajaa'ibaa. Kitaaban gabaarraa barbaadee dhabe kitaaba kanaa fi jildii tokkoffaa kitaaba seenaa Oromoo jedhu ture. Waan baay'ee ajaa'ibaa.
Uffata koo jijjiiradheen dhufa. Dammaqoo laaqana geessu nyaattee baata? Lakki natti barfata waan ta'eef nattaafu. Garuu irbaata sana affeera sanaan jette sana daganne akkuma jirutti jiramti. Ani irbaata sin affeera siin jedheera. Dagatte moo galgala akkas naan jettee turte. Dammaqoo hin daganneen. Nan dhufa. Akkamitti sun hin beeksisiin fudhadhe. Maalitti kan isaa miti moo? Ta'us furtuunaa naateera waan ta'eef na beeksisu turre ture. Sirriidha. Amma eenyutu irbaata jedhee amma isa eegaa bulaga. Waan kana mudaalleteera. Kennaa godhee laadhaaf naaf hin laattu. Maal rakkoo qaba bareedduu akka gaariitti sii laadha malee. Galatoomne. Kanaafuu irbaata hojjettee eegdaan jechuudha akka. Eenyutu annatu lakki. Paastaa ajajiin sugumuu qofaatti ajajiin isa walitti ta'u ishee laadha. Jedhagaa yeroo gaarii qabaadhaadhaan deema. Nagaatti. Nyaanni kun foolii isaa waan baay'ee urgaaf amma nyaadhutti ariifadheera. Waaw! Baay'ee mi'aadudha. Harki kee ariifamu. Dhiisi malee dammaqoo. Abbaa manaa koo ta'uuf jettamti. Kana caalas kunuunsuun qaba. Galatoomne. Kennaa kana sila waan ilaaltee jaallattee fi siif bite. Waaw! Ayika muutiire? Ayika. Ilaaluuf samdameera kanaaf lafee ni kamu jettee. Kitaaba kana naaf iddee baay'een gammadee dhugaa galatoomii bareedduu. Dhiisi malee kana caalaatu siif mala. Garuu haasofnu kitaabota baay'ee waan barbaaduuf hiriyaa keessan wajjin wal quunnamsiisuu dandeessaa? Marri koo qabaree hojii ishee dhamte tolee bilbila isheen siif ergaa. Tolee. Siif erge. Tolee. Nan barreessaaf kanaan achi boriin bilbilaaf. Tolee. Dammaqoo. Maal taate? Waa'ee gaa'ela yeroo darbe jetti sana akkam goote? Baay'ee natti tola abbaa manaa kee ta'uudhaaf ariifadheera beeki. Akkas taanaan namatti tola. Ani haadha manaa kee ta'uuf baay'ee ariifadheera. Baay'ee galatoomne. Sin jaalladha dammaqoo. Baay'ee illee baay'ee. Tole. Haa dhugnu dhugaa. Hojiin akka? Hojiin bareeda si biroo? Hojiin kun akkuma biraallee gaadha. Yaala bareedaatti siif deemaa jiran. Har'a maaltu gara si fidee? Har'a hojii xiqqoo tokko eegalee nu beektaa? Yaali meesheetaa. Dhimma darbee sana irratti isa bareechaa turedha? Eeyyee sana. Akkasii? Waraqaa wayinaa beelii mallatteessisiisu dhufeen walga'ii seenii na jalaa ture.
Ati naguma dhufte? Abeel wajjin kutuuraa akkanaa qabatuuf na gargaaree ture. Sumaaf jedheen kennaa kana kennuuf ni dhufe. Ammayyuu mana maxxansaa sana keessaa daakuu waraqaa jala naanna'aa oolte jechuudha? Iyyee hojjechaa man jira. Abeel wantoota jiran erganaaf sirreessiin booddee haala gaariitti naaf deemaa jira. Ilaa hojii bareedu. Ati yeroo namni gamna ta'e isiin jedhu nama dhageessu. Hojii dadhabbiin isaa guddaa bu'aan isaa immoo xiqqoo ta'e jala fiiguu jaallata. Maaliif akka kiyya kanatti gamna taatee abbaa qabeenyaa tokko jala lixxeen jiraattu? Fakkeenyaaf ani waraqaa kanarratti mallatteesseera. Amma immoo Abeeliin hin mallatteessisa. Sana booda haadha manaaf abbaa manaa taanaa jechuudha. Kana jechuun immoo qabeenyi hundinuu kan waliin keenyaa ta'a jechuudha. Naaf hin galle. Walii mallatteessitanii qofa haadha manaaf abbaa manaa taatuma Abeel jedhan barbaadu? Iyyee ani maaliif akka inni jedhamaan maal jedhuuf carraa laadhaa? Waan hundumaayyuu ariitiidhaan hin xumuru. Sana booda immoo hagan isa hiikee qabeenya isaa walakkaatti radhutti baay'ee jarjareera. Akkas gochuun garuu sirriidha. Maal jechuudha? Jechuun koo wanta ati gochaa jirtu sirrii mitis cubbuudhas isumaayyuu immoo Abeeliif wanti kun hin maluuf. Maal jechuudha? Jaallattee ni Bakki jaalala miti. Inni hojiin koo akka daandii naaf qabatuuf nama oolmaa naaf ooledha. Kanaaf immoo ati yeroo shira irratti taphattu callisee si ilaaluu hin danda'u. Maal jechuu barbaaddeeti? Dubbadhu kam? Maal yaaddeeti? Na dhageessa? Ani hiriyyaa kee ta'ee malee diina kee ta'ee nan beektu. Qaba akkasii ana waliin dhaaba. Si galeeramti? Lubbuko. Ifama guddaa. Walgeetu baay'ee rakkatti dheerate. Baay'ee rakkatti dheerate waan hanga guddaa. Hojii akkamitti nagaa keessa jirtaa? Har'a akka beellama qabnu garuu beeku jira. Eeyyee beellama hin qabu sirrii jettee. Nooraa maal? Ta'i waliin. Abeel oolmaa gootee jirta kennaa xiqqoo kan siif kennuu barbaadee as dhufe. Rakkachuun sirriitti ture miti. Rakkoon qabu waan naaf gooteefi yeroo madaalamu xiqqaadha. Baay'ee galatoomaa. Kam qaba. Jedhaa kana caalaa turuu hin danda'u. Deemuu qaba. Ishii yeroo gaarii si faatu. Bareedduu. Yeelaan ture miti. Walgeetu dukkatti dheerate waan nan dhufuudhaaf. Buko, ani mallatteessee irratti mallatteessiti galgala fidii koltu. Ani immoo irbaatatti jaallatu nu jedhee seegaa. Yeroo gaarii. Abeel mallatteessin. Maal taatee jira? Akkoo jira moo? Abeel akkamitti akkasitti moo hin beeku. Garuu waraqaa kanarraa kan otoo mallatteessitu ta'ee gaariidha. Ilamaan siin kun nama akkati beektu miti. Wanta hin beekne baay'eetu jira. Waa'ee maalii akka haasaa jirtu garuu beektaa? Beeka. Amma nuuf akka inni itti ulfaatu beeka. Garuu isheen qabeenya kee barbaaddee akkasitti heerumtuu fi ishee qabeenya kee gargar irratti hin booddee immoo sirraa akka gargar baatu nutti hin teetti. Kanaaf wanti kun utuu sitti hafee gaariidha. Isheen gonkumaa dogongortee akkas gochuu hin dandeessu siif galee. Kanaafiyyuu maaloo naaf bedhi. Maaliidha ni dammaqa? Dubbisi gaa. Waraqaa yeroo gaa'ila keenyaa waliif mallatteessinedha. Anaan immoo waan nageef asumatti akka dhaabbatu barbaada. Qoosaan akkasii kun ammayyuu jiraa? Inumaayyuu immoo yeroo waliif mallatteessinu qabeenyi hundi isaa kan waliinii keenyaa ta'edha. Kanaafiyyuu kan go'amuman barbaada. Waa'ee amala keetii kana kanaan dura yeroo namoonni natti haasa'anii hin amanuun ture. Garuu maal sitti fakkaate? Waan si ajaa'ibu waraqaa kanarratti kanan mallatteesse qabeenya erga wal fuunee booda horannoo akka qooddannudha malee qabeenya kanaan dura qabnu akka qooddannu miti. Kanaafiyyuu qabeenya waliin qabnu hin qabnu jechuudha. Maal?
Ganna bayi. Sinamu kan kan unduman na goni. Nagandis, nananjisa nagandis. Nagandis sini jani nagandis. Nagandis. Akkam ture oolman? Bareedduu ko? Kan ture oolman? Bareeda. Gaariidha miti? Dhugi ka. Maalidha kun? Bareedduu ko. Bara jireenya kootii guutummaa akka tinaa wajjin jiraattuun barbaada. Natti heerumtaa? Maal jechuudha? Qosaa jirta moo? Hagam akka hin jarjaruun beektu hojii akkamii akka dhiisee dhufe hin beektu? Sanayyuu moo hoteela akka kanaa keessatti? Natti heerumtaa jettee yeroo na kafattu sitti hin ulfaatu? Asii waan gochaa jirtu eenyutu siif himnaanidha kanatti bakka kana keessa. Kana qabadhuuti deemuu. Lakki dalagu. Ani maallaqa hin barbaadu. Maal barbaaddan? Naaf hin galu. Yeroo akkanaaf kennitu hin barbaadu. Yeroo nagam qaalee akkanaaf teessoo beekteeti yeroo nan gaafattu. Dhugaa keeti. Yeroon qabdu siifan olaanaa gammada. Maal? Maqaa koo kamitti beekuu dandeessa? Maqaan kee illee salphaadha. Hojii baay'ee ariifachiisaa ta'e qabda. Garuu hojicha hin qaqqabdu. Maaliif? Sababni isaa naaf ibsuu dandeessaa? Miira kee kanaan gaafa ol seentu akka tasaa gufatte. Kanarraa kan kee qaamni kee baay'ee si miidhama. Qosaa jirta moo? Gaafa na ilaaltu jaamaa sitti fakkaata moo? Jaamaaf illee jaamaa miti. Waan si dhibu akkuma ol seenteen bilbilli siif bilbilama. Akka carraa ta'ee hojii ati guyyaa boruuf qabdu sababii haala qilleensaan balaliin kee sun ni haqama. Kan biraa waan jettu hin qabdu? Wanti ati hin jiru xumurtee? Kana qofa miti. Guyyaa 3 booda ni duuta. Yoon si dhaggeeffachaa ture waan baay'ee waan asaftu natti fakkaata. Jedhee amma kana qabadhuuti bakka kana akka hideemi. Deebinee wal argina siifan. Hello. Adde si fadhiidha miti? Buufata xiyyaararaan isinii bilbile. Sababii haala qilleensaatiif balalliin guyyaa boruu haqameera. Maal? Maal jechuudha?
haalli qilleensaa sirrii waan hin taaneef guyyaa balalliin itti aanu si beeksisa. Kun tasumaa ta'uu danda'u. Guyyaa sadii booda ni dhufu. Yaa Rabbii ko. Maal qorumsi kun? Namichi kun natti galchate moo maaludha? Guyyaa sadii booda ni dhufu. Guyyaa sadii booda ni dhufu. Qarshii hanga barbaachisiifan kenna maal hunduutu naan jedhe ani du'uun barbaadu maaloo. Anoomaa tokko siif gochuu hin danda'u. Kun carraa keeti. Falli dhibu maaloo falla tokko naaf barbaadi. Ani du'uun barbaadu maaloo. Hojjechuu dhiisuu isaan beeku garuu malli tokko jira. Inni maalidha? Maalidha? Eenyummaa kan biraa qabaachuudha. Naaf hin galle inni immoo maali? Jechuun nama kan biraa taate argamu eenyummaa kan biraa uffachuu jechuudha. Siifan kan biraa taate argamudha. Waan kamiyyuu nan godha. Hinduu taanaan du'a na oolcha taanaan waan kamiyyuu nan godha. Maaloo. Ta'us ta'uu dhiisuus danda'a. Garuu waanuma fedheef iyyuu yaali. Eenyummaa kee kana guutummaatti jijjiiri. Tole nan godha. Du'a na oolcha taanaan nan godha du'uun barbaadu. Hello. Dammaku. Akkam. Jira. Maal hojjechaa jirta? Anarraa hojii hin deemne. Manan jira. Baay'ee si yaade akka wal arginu barbaadeen ture. Ati na yaadne moo? Akkam akkan si yaade osoo beektee fiigaa dhuftaa turte. Tole, sineega. Naaf bilbili. Waan tokko sitti moo? Baay'een si jaalladha tole. Tole. Maal? Haalli kee kunumaa tokko illee naaf galaa hin jiru. Isayyuu ariitiidhaan na waamte. Balallii qabda turre har'a. Na dhiise ka. Si wanti caalu jiru jedhe. Si waliin yeroo dabarsuu barbaadde. Gaafan si ilaalu garuu haalli kee guutummaatti jijjiirameera. Maaltu argame? Baay'een jijjiirame moo? Dhugaasaa yoo natti himte wayyuu maal taate tokko? Wanti naaf hin galle. Kana dhugi sana qopheessite. Uumama tokko naa galaan jiru wanti kun. Maal taateetu dhugumadha maal taateetu? Mee turii maaltu maal ta'e? Guyyaa muraasa gidduutti maaltu maal ta'etu? Akkas akkan ta'uun barbaadu maali? Baay'een barbaada malee. Garuu waan yaadee wayii miti isayyuu yeroo muraasa keessatti jijjiirama amma kana qabu. Maaltu argameetu natti? Sababa banti jaalladhu. Kanaan duras ma jaallatta turte? Namatti yeroo dabarsuu barbaade. Kanuma qofaa wanti jiru? Kana? Dhugaa keetii? Sababa biraa maaliin qabaachuu danda'a? Jechuun yeroo darbee wanta goggochaa turte sana hunduma isaa beekta. Miira sana keessaatii kallattii Sana dagadhoo amma si biran jira nama biraa ta'eera. Kana booda si waliin jireenya haaraa eegaluun barbaada. Si waliin jiraachuun barbaada. Yeroo kaafu hunduma isaa si waliin dabarsuu barbaada. Ani illee akkasuma fedhii kooti. Afachaan tokko hin beelofne nyaata bareedaa isaa hojjetee jira. Ati moo? Eeyyee? Haa ta'u.
Akkam? Ajaa'iba dhugaa. Egaa kana booda nyaata akkasii nyaa'u yeroo hundumaa sifan qopheessa. Sidhaa garuu kanarra na bira taa'aa jiru. Nama haaraatu uumame. Amma nyaadhu. Garuu haalli kee kun baay'eedhuma na ajaa'ibaa jira. Kanaan dura yeroo hin qabdu yeroo hundumaa biiziidha. Isayyuu immoo wanti baay'ee na ajaa'ibe paastaa baay'ee ma jibbita turte. Har'a kun qopheessitee iyyuu fiddee. Maaltu jira garuu maal taate tooti? Sun hundumtuu seenaa ta'ee darbeera. Ani ishee sana miti har'a isheen har'a jiru kanadha. Kanaan booda yeroo hundumaa akka kana. Akka akkas ta'uun barbaaduma. Baay'een barbaada kanaan dura sirra deddeebi'ee taasaa tureera. Garuu har'a guyyaa muraasa gidduutti akkas ta'uu keetii gaaffii goote. Sun hundumtuu seenaa ta'ee darbeera. Kanaan booddee ani ishee kanadha. Jaalala keenya. Maaltu? Callisitee kolfaa jirta bar. Callisuun qabu ture. Callisuu qabda? Eega. Callisuu barbaadda? Barbaadda? Callisuu barbaadda si jedhe. Wayyoo! Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side.
Dammaku. Oko. Wanti kun sitti nu barbaada. Itti. Jireenya koo gara fuulduraatti waliin dabarsuun barbaada. Irra deebi'ime. Jechuun koo asteerumuun barbaada. Ammas irra deebi'e. Asteerumuun barbaada. Ati siki naammadhu irra deebi'e. Asteerumuun barbaada. Ani illee si fuudhuun barbaada. Guyyaa sadii booda ni duutu. Guyyaa kana arguudhaaf baay'ee fedhaatu, baay'ee eeguchaas hawwaastu. Ani garuu baay'ee carra qabeessa. Uumaan baay'ee mana jaallata dhugaa. Yeroo koo akkas sirreessee, bara koo akkas sirreessee, jaalalleen jaallatu akkas godhee naafachuu isaatti amma akka gammadee sitti himuu danda'a. Naammadhu. Jabeessi naammadhu. Baay'ee si jaallata. Ani illee baay'ee si jaallata. Bareedu, nagaa nanti? Bareedu! Siapa? Dan dua miti akan berubah. Durseni, Lakin dama ko wantan si duksen kawan. Hindu tasin jecha jira sifan. Inumayyuu utuu baay'ee namatti tolu qabdu. Sifan bakka gammadde ulfa ji'a sadiiti. Maal? Iya. Dhugaa namoo doktar? Dhuguma sifan ulfa ji'a sadiiti. Dokter, abang jatuh fitur aja lah. Dhugaa. Sifan kana booda dhiphina wantoota si dhiphisurraa fagaadhu dhiphachuu dhiisi hirriba keessa yeroo dhaalaati. Rakkoon akka kanaa kan si mudatuuf hirriba gaarii qaburraa kan ka'e dhiphinarraa kan ka'edha. Kanaaf isa kana beekannaa godhi. Baay'ee galatoomaa doktar. Homaa miti. Ulfaadhaa. Homaa miti. Mana bareedu? Gammachuu. Dokter, kayak untuk apa? Homaa miti.